السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون كم جرت خردان كنيا كنين channel أفريقيا سامسينج إيرتن هرتن إيجا نجيني كي جبك جرتن هندت اسنفك كابو توليجا هرتن كي جبرنوتا كنيا كنارتي ولد دبنا جرا إيجا برنوتا كنيا كنار كيساتي application كاين ماستر جدهم نموني هدون كيساني فايدم تنجا جورا وروني أبي كان فايدم تنجا جورا كنين جوجل بلاي رابو فتن application جوجل بلاي رابو فتن كنجا جورا كاين ماسترين جوجل بلاي رابو فتن كوني logo warraa yookiin ammoo watermarkii isa jedhamu san qabaa jechuudha. Yeroo viidiyoo isin edit gootan fakkii application saniitii fi fakkiin maqaa warraa sanii jechuudha. Viidiyoo keessan san irratti barraa'ee yookiin ammoo viidiyoo san gubbaa keessan san gubbaa taa'eeti mul'ata jechuudha. Kanaaf viidiyoo keessan sana qulqulluu taasiftanii yookiin ammoo application san fakkii isaatiin ala taasiftanii aappii sana fayyadamtanii video san akkamitti akka isin waraabuu dandeettaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana isin jedhu jechuudha. Aappiin kun application normal jechuudha. Normal Google Play irraa buufattan sana isinitti himuu jira jechuudha. Kanaaf aappii kana buufachuudhaaf koomantii video kanaa jalqaba irraa argattu. Koomantii video kanaa jalqaba irra galuudhaan application kana kallattiin deemaatii download godha. Sana booda erga inni gara faayila bilbila keessanitti gabbee booda my file kana namoonni hundi keessan hundi beetan jedhe yaada isa kana ragaluudhaan iddoo as haala kanatti isiniif banamaa iddoo download jettu kanatti cuqaasaati haala kanatti asitti argattu. Sana booda application kana irratti cuqaa device inni isin gaafatu kan setting keessanii filachuudhaan al tokko ofirratti cuqaasa. Sana booda appii kana install godha. Kallattiidhumaan gara setting yoo isin galchachuudha annaasaas godhaati. Annaasaas gochuudhaan ayyama kennitanii fi application kana gara bilbila keessanitti install gootu jechuudha. Erga install gootanii xumurtanii ammoo appii kana ni bantu. Appii kana haala kanatti erga bantanii booda create jedha. Iddoo create kanarratti ni cuqaaftu yookiin ammoo viidiyoolee garaagaraa dura yoo edit gootanii jirtan haala kanatti isiniif fida ni filattu jechuudha. Sana booda akkuma isin amma iskiriina bilbila kanaa yookiin ammoo kaayin maastarii kana haala kanatti baname kan agartan jechuudha. Loogoo warraa yookiin ammoo fakkii application isa kaayin maaster jedhu sanaa jechuudha. Viidiyoo kanarraa hin qabu jechuudha. Viidiyoon kun ofirraa hin qabu. Qulqulluu ta'ee bifuma sirriitti argaa jirtan kanaan download isiniif ta'a yookiin ammoo export isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo viidiyoo maxxansanis jechuudha. Viidiyoon kun kaayin maasterii kana yookiin ammoo application isin maxxansanii sana hin beeku namni tokkollee hin beeku jechuudha. Viidiyoon keessanis qulqulluudha. Fakkii yookiin ammoo watermarkii application irraayis kana irraayis bilisaa jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha duraan application kan fayyadamaa turre kaayin maaster pro fi diamond fayyadamaa turre jechuudha. Isaan sunniin amma akkan yaadutti hojiidhaan ala tahuudhaaf deemaa jiran natti fakkaata. Websaayitii duraan irratti argamu san irraa kaasanii jiranii yoo websaayitii biraa irratti maxxansan hin beeku. Garuu ammoo websaayitii ani duraan irraa fayyadamaa ture yookiin ammoo waggaa dheeraaf almost jechuudhaan 2019 irraa hanga bara kanaatti kaayin maasterii daayimandii fayyadamaa ture jechuudha. Piroos ni qaba daayimandis ni qaba jechuudha. Liinkii isaan lachiinitu ni qaba garuu ammoo hin hojjetu jechuudha. Isaan lachuu hin hojjetu. Sheeritiidhaan yookiin ammoo quick shareidhaan transfer godhee jira. Transfer gaafa godhus jechuudha hin dalagu jechuudha. Bilbila keessattuu bilbila modeela amma 2023 kana bayaa jiran irratti jechuudha. Kanaaf jechuudha tarii device ni bilbila kiyyaa rakkoo qabaachuu danda'a. Walumaa galatti jechuudha aappiin kunis akkuma isaanitti isiniif edit godha. Application kana buufadhaati irraa fayyadamaa isin jedha. Waan daawwattaniif galatooma.